You're free to me not today. It's a semi Malay Salafa. Can a far for Chisumiti. Jolly to me not today. Yes, you see me like a mirror. Can a jolly. Tuli paganagan uftani maqaan keessanii isaarraa uftanii waaqayyo lafa kanarratti maal isiniif godhe maal dhugaa baatu Qaam kodasituu tarrafaan jedhama kan inni irraa dhufe ana begi ganda duwwaa lamaati wanti dhugaa bahu waa'ee mucaa koo kanaadha intiraansii qormaata soosaa dhatte chitti torban tokko dura nagaa dhatte sabooddee chitti qabamte nagaan see chitti mucaan intiraansii qormaata sadii qormaatte isa kaan dadhabdee chitti kuftee hospitaalatti geessineerraa qaqqabuun dandeessaan an jedhani barsiisoti isa booddee achi fiigee waan hin godhu dadhabee silkiin seenaa bahuu didee isa booddee waan hin godhu dhabee galgala waan hin fala ol fiigee waan hin murteeffadhu dhabeen obsumaan bulee isa booddee ganama silkiin attaasofte seen xinnoo se barte maal taateennaani qormaatuma irratti kuftee sadii qormaattee arfaffaa qormaachuu dhattee dadhabdee hin iyyisiisa wallaalteedhan hospitaalli mottan godhare hospitaala soosaannaa omaa yaaluu hin dandeenyeedhan isa booddee immoo mucaa koo kana dhufeen fudhamottamu godharennaani qaniinsaa roobii galgalaa kamisa finnee dhumnadhani isa achii fidanii mana qorichaatti dabarsan hospitaala beegii hospitaala sanas immoo achitti fayyuu hin dandeenye beektu achii fuunee mana hakiimii dhuunfaa galchine innis immoo furmaata tokko ta'uu hin dandeenye isa booddee maaltu naaf haladee fudhadhee gara kana dhufe jimaata gaddaa battaluma amma dhufnu irratti konkolaataa keessaa buunee mana obboleettii seetitti geessine isa booddee sa'aatii lamaan nunnee sa'aatii 9 irratti ammas itti deebi'ee fayyaansee waliinsee wallaalame dubbachuu hin dandeessu lafaantumaa hin iyyisiisaa hin hirqinfachiisa isa booddee fudhannee gara kana dhufne isa gara kana dhufnu raajiin achas ba'anii hin argansiisa baannee finnee sabaddana jirtan arguu dandeessu hubachuu dandeessu har'a kan na cina dhaabbattu kan namni mucaan kun dhugaadha gaafa sana baadhaan dhuftee finnee lafa kana dhaabnee asirra ciibsaa innaan ciibsinee sabooddeen kadhatanii fi fayyaa seetiin fayyitee mucaan kun galateeffannee Dhugaa-Baatiif deebi'aa kottaan hin jedhan raajii. Razuga rababashi karofatina kurajii levetea. Kai. Abikaas. Obdandee dhaabat. Aslaan garamu. Kot. Tokko lama deemiyaas. Qabii argamu. Neelaan isa gogeessa. Obdandee seetta. Baasaa fuula keetti. Dabal. Sadoma. Battala kana kaasee maasha seetu deebiseera. Hafuura abbaa kootti gasheera. Gulbii ishee hajabaatu. Maqaa saduu dheedduu ammoo eeka'een taa'eera baatti. Fudhi bishaan tokko. Qabii kaasa. Dhugi bishaan kana. Hazen, dhugi. Bishaan kana dhugi. Dhugi bishaan dhugi galgali. Fayyera. Amen. Amen. Dendeng. Si kira itu Waaqaayyo deng namanya. Kolpai, nama gubat. Asim bay. Demat, itu mah deng itu masih selalu apa pun dia. Bela debat tahu sikap. Mati ni, amma misi ni tunde ni. Inuma adeemti sila ganama deemaa turte guyyaa magana akka argamsiisu godhee kuffisee itti ka'ee tuttuuf hin dandeessu. Jalqaba isaa torban 10 kamisa darbe qormaata soosaa dhatte achumatti qabamtee galtee. Achitti kuffisee mawwallaalchisee qimbachiisee hiisisee qabeedha. Foto ishee ani namni foto ishee bile jiraas mana kan. Barreessee fidee barreeffamaaf deeqan fudhaan kaa'atan akkasuma. Mee ammoo danda'e kattanii deeme. Aku si besar
Isa booddee galanni Waaqayyoof haa ta'u fayyaa seetti deebitee sammuu seetti deebitee galafa kanaa galtee nagaasee midhaan nyaatti nagaasee jiraatti fayyaan amma qabne irratti nagaasee irratti mirkanaa'ee nus kana galateeffachuun nuuf ta'a jennee gara kana dhufne Waaqayyoof galanni haa ta'u. Harka keessa walitti buusaa galata illee Yesuusii. Tole kana fi yoo jiraate atis dabalii dubbadhu. Awwaan biraa jedhu qabu armeen koo haasoftetti akkuma isheen jette laphee korraa birbirri jedhee dhufee nanaasisaa qomaa hin furanne ageemee hundumayyuu dhaqeeraa hospitaalas deema geessanii dhiigi kee qulqulluudha homaa waan tokko yoo hin qabdu naan jedhu achi garuu ana dhukkubaa lapheerraa na dhukkubaa gaafa lapheerraa na dhukkubmoo ofii koo na wallaalchisaa yookaan na tajaajilaatti na geessa yookaan immoo na kadhadhaan jedhaa yookaan kamitti na geessa na dudubbadha takka takka jedha deemenatti dhufa gaafa deemenatti dhufu beekan haadhi koos baay'ina wajjin rakkattee gaafa lafa kana dhufu garuu nagaa addaan naa ta'e fayyina addaan naa ta'e kanaafiyyuu sabni Waaqayyo na argitanitti gaafsan nagaa addaa ta'e nagaa koo isa duriirra dabalee nagaan addaa naa ta'e kanaafiyyuu Waaqayyo na galateeffadha. Abdii keessanii kutatina Waaqayyo irratti abdii keessanii dhadhaan jedha Waaqayyo nama nadhaa karaa keessan Waaqayyo dura buufadhaan jedha. Hundumtuu harka keessan nama Waaqayyootti kaasaa raajii fa'iin Waaqayyo sinaa eebbisu jedhaani. Tole gaafa sanallee akkaataa itti obboleessi kee qabeessi fidee argineerraa baatanillee gara nama Waaqayyo akka isaan si kadhataniif gara isteejii kanaatti si fidanii har'a garuu Waaqayyo hidhaa keessirraa hiikeera nooraa dhuga baatuu isaa bara baraa.